waan akka sabaatti amma keessa jiru. Waan keessa dabar. Gara fuulduraatti akka sabaatti ta'uu qabnu. Kun qabiyyee kitaaba Jawaar Mohaammed. Diseembar 19 Naayiroobii galma KICC Baaree booda. KICC jechuun galma duubatti agartan. KICC galma Keeniyaa Naayiroobii keessatti argaman keessaa galmoottan jaboo hoteela akkaan midhagoo fi waajufa guutatan keessaa sadarkaa tokkoffaa keessatti warra argaman. KICC City Hall fuulduratti argama. Qoreen indeessitu sagantaa kana galma hawaasa keenya madaalu jedhanii galma gatiin isaa olaanaa isiniif qabanii simachuudhaaf qophii hunda uumaniiti jiru. Sagantaa eebba Hingaabu jedhu kan hayyuu siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed barreeffame sitti ni geessiti. Guyyaa san irratti siyaasaa jaalallu akkasumas hayyoonni hawaasa biyyoota garaagaraa keessaa qabus hedduutu irratti. Hawaasa Oromoo sababa sablammii Naayiroobii fi Keeniyaa keessatti argamu. Sagantaa nama seenaa qabu. Sagantaa seenaa qabeessa kanarraa akka nafnee waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Sagantaa kanarratti hirmaachuu tikeeta gosa sadii isiniif qophaa'e. Golden VIP sadarkaa tokkoffaatti kenni gatiin isaa shilingii 10,000. Lammaffaa kan argamu silveriidha. Silveriin shilingii 5,000. Biroonziidha shilingii 1,000. Hingab.